Ega aku daawwachaa turtan video kana kun biyya biraanti Oromiyaa keessatti raawwate. Ashama argafuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa. Kun qophii keenya gungummii torbanti al tokko marsaa tokko yookaan marsaa lama hanga sadii siif dhiyaata. Qophii kana irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma walitti akka biyyaatti maaltu gungumamaa jira kan jedhu torban isin dhiyeessina. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti immoo si waliin kan turu Allalisaa Dhabaati. Egaa qophiin gungummii qorraa keessuma akka viidiyoo irratti argaa turtan kana kun Oromiyaa keessatti raawwate viidiyoo nama ilaalaa turtan jechuudha. Yookaan ajjeechaa suukaneessaan qaama mootummaa yookaan waraana mootummaatiin raawwatame jechuudha. Keessumaa egaa guyyaa har'aa waraanni mootummaan kun egaa inni isa duriirraa yookaan immoo Oromiyaa keessatti kan godhamaa turerraa inni guyyaa har'aa kun adda jechuun ni danda'ama. Maaliif haadhaa fi abbaa fullafiititti guyyaa har'aa rasaasaan rukutanii ajjeesanii jiru jechuudha ilma isaanii. Egaa kun egaa kan kaameraan argine baay'inaa jiraatu iyyuu malee kan kaameraan argee har'a gadi baase kunoo haadhaaf abbaa biratti salphinaan kunoo haadhaa abbaa biratti waggaa meeqatti dhamaanii qaama taane yookaan shakkiitiin namni nama jibbus yoo basaase namni nama qaama biraa deeggarus yookaan qaama mootummaa deeggarus namni akkasii waraana akkasii deeggara jedhamee kunoo kun kana salphinni kunoo haadhaaf abbaa fullafiititti rukutanii ajjeesu jechuudha. Egaa akka seera Itoophiyaatti egaa namni yakka hojjete haa hidhamuutti dur beekama amma garuu waggoota muraasatti keessumaa erga mootummaan kun aangoo qabatee nama ajjeesitti deebi'eera ta'uu danda'a keeyyannachi. Kanaaf guyyaa har'aa haadhaaf abbaa fullafiititti uummata yookaan dargaggeessa waggaa 20 goona uummataaf haadhaaf abbaa biratti rukutanii ajjeesan rasaasan jechuudha. Egaa otoo waraana finxaaleeyyii Amaaraa yookaan finxaaleeyyiin Amaaraa yookaan faannoon bakkoota garaagaraa keessatti uummata Oromoo ajjeesaa jirtuuti otoo kan finxaaleeyyiin Amaaraa uummata Oromoo ajjeestennu kunoo karaa qaama mootummaas kunoo guyyaa har'aa salphinni Oromoo irratti dhufee jira jechuudha. Bakkoota garaagaraatti keessumaa finxaaleeyyiin Amaaraa bakkoota garaagaraatti uummata Oromoo harma akkasumas immoo morma kutee fannisee itti dhaadachaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Salaaleetti akkasumas immoo Wallagga Horoo Guduruu fi Giddaa Ayyaanaa fi kanneen kana fakkaatan keessumaa bakkeewwan garaagaraatti finxaaleeyyiin Amaaraa uummata Oromoo Walloo keessatti yeroo isaan rukutanii ittiin dhaadachaa turan ni mul'ata jechuudha morma kutanii. Egaa otoo kan isaaniin dhumii yookaan gaddi kun gaddi kan Salaalee kan Wallaggaa fi kan Walloo otoo dhumiin guyyaa har'aa Arsii keessatti morma kutanii jiru jechuudha. Haadhaaf abbaa biratti waraanni mootummaa isayyuu namni mucaa sana yookaan rasaasaan rukute sun alaabaa Oromiyaa leejjariisa yookaan uffata isaarraa qaba jechuudha. Egaa uffata alaabaa Oromiyaa qabaatu malee Oromoodha jechuun nama qaanessa jechuudha guyyaa har'aa. Egaa godhamuun jiruuti haateef abbaa otoo ilaalaniiti rasaasaan fillafiititti rukutanii ajjeesanii jiru jechuudha. Kana kan hojjete egaa ergamummaa qaama mootummaarraa fudhataniitu deemanii ajjeesan malee waraanni kamiyyuu otoo ergama fudhatii yookaan otoo dirqama fudhatiin dhaqee nama ajjeesu. Egaa seerri Itoophiyaa keeyyatuun isa kamitudha egaa namni yakka hojjete haadu yookaan rasaasaan rukutame haadu kan jedhu. Garuu bakkoota garaagaraattis egaa waraana adda bilisummaa Oromoo deeggaru jedhanii warreen hidhamanii yookaan seera to'annoo sana seera jala oolan illee bakkoota garaagaraatti mana hidhaatii baasanii akka kaampitti waraanni amma yookaan immoo manni hidhaa jiru yookaan immoo manni keessumaa waggoota muraasasitti eeguma muummee ministeera Itoophiyaa aangoo qabate manni hidhaa jira jechuun hin danda'amu. Mana hidhaa keessa yookaan namni mana hidhaa galee seeraan to'atameera to'annoo seeraa jala ooleera jedhama. Garuu waggoota muraasasitti mana hidhaa keessa baasanii keessumaa halkan gahu Qella Wallaggaa keessatti ilma keessatti waraana adda bilisummaa Oromoo jedhanii adabaabayii baasanii ajjeesanii turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Akkasumas immoo Arsii keessatti haadha ijoollee ja'a keessumaa dubartii guddoo kan taate ati waraana adda bilisummaa Oromoo deeggarta jedhanii rukutanii ajjeesanii jechuudha. Fi bakkeewwan garaagaraatti keessumaa Wallagga keessattis bakkoota garaagaraatti yeroo isaan gadi baasanii ajjeesaa turanii fi mana hidhaa baasanii ajjeesaa turan kun waan haaraa miti. Kanaaf guyyaa har'aa waraana
kan raawwatame jechuudha yookaan haadhaaf abbaa biratti kan rukutameedha. Fuudhanii bakka biraa geessanii booda itti kaaniiti kan guban jechuudha reeffasaa reeffa mucaa kana aanaa keessatti. Kanaaf kanarra caalaa salphinni kana caalu Oromoo irratti gahaa jedhamee kan yaadamu hin jiru. Salphinni haadhaaf abbaa biratti dhala isaanii ajjeesisan yookaan immoo dhala isaanii wareegsisan jechuudha. Keessumaa qaama mootummaa kanaa kun gargaarsa maal akka ta'u kun wal nama gaafachiisa jechuudha. Kanaaf gatii seera jira jechuun nama yakkisiisu yookaan kana jechuudha. Qaamni mootummaadha yookaan mootummaadha erga kana jedhani kanaaf seerri jira jechuun hin danda'amu. Wal amantaa yookaan immoo namni tokko jibbee namarraa yoo qabaate yookaan jibba dhuunfaa namarraa qabaate waraana akkasii yookaan siyaasa namicha qaama akkasii deeggara godhee waraanni mootummaa galgala yookaan guyyaa dhaqanii kun akkasuma ajjeesu jechuudha rasaasa. Kanaaf keessumaa wal dhabdeen karaa deeggartoota warra kaan yookaan immoo qaama mootummaa kana lolanii yoo jiraate namni kamiyyuu jibba yoo namarraa qabaate namni yoo tokko darbaa jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana kan harka qullaa mana jirutu gubannaa fi du'aan adabamaa jira jechuudha. Kanaaf qaamni mootummaa nama harka qullaa poolisiin mucaa kana ajjeese gadi bahee maaf yookaan immoo dhaqee maaf barbaanne warra sanurraa jira yookaan nama kilaatti baatee akkasaa dhiira laga jiru maaf dhaqee hin barbaanne jechuun nama gaafachiisa jechuudha. Kanaaf nama qawwee baatu qawweetiin gadi baanii qawween lolu malee nama harka qullaa qawween dha'anii ajjeesan maaf seera jala oolle namni yakka hojjeteera taanaan maaf adabbii qabaatee waggaa umurii likkiitutti faradama yookaan murtii du'aatitti faradama malee ammaaf ammatti haadhaaf abbaa biratti rasaasaa rukutii ajjeesisan seerri kun yeroo iyyoos bahuu danda'a erga muummee ministeera Itoophiyaa aangoo qabatee jechuudha. Kanaaf gaa seerri Itoophiyaa keessa jira jechuun wal nu komachiisa yookaan wal nu gaafachiisa. Kanaaf guyyaa har'aa wanti raawwatame Arsiitti jechuudha haalaan kan nama gaddisiisuu fi dubbachuullee kan nama saalfachiisudha jechuudha. Garuu kan kaameraan argine godinaalee Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti lubbuun darbama jira keessumaa biyya keenya keessatti jechuudha. Kanaaf gaa wanti har'aa wal nu taasifsiisu keessumaa mootummaan kun gama tokkoon nagaa buusna jedhee otoo sobuuti keessumaa immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa gaafama paartii badhaadhinaa irraa kaasee jechuudha. Qurxummii balleessuuf galaana gogsuun jedhanii dhaadachaa turan suni guyyaa keessatti raawwatamee jira jechuudha. Mucaa dargaggeessa waggaa 20 hin guunne haadha abbaa biratti rukutanii ajjeesanii jechuudha. Kanaaf wanti Oromoon ta'u hin jiru. Garuu waggoota muraasa yookaan immoo mootummaa kana aangoo qabsiisuuf Oromoon akkasitti gorra'amu yookaan akkasitti dhiitamuu fi akkasitti haadhaaf abbaa biratti mootummaa kana dhiitaa aangorra sakaa'e. Garuu tolli Oromoo fi gaarummaan Oromoo kunoo haadhaaf abbaa biratti ijoollee isaanii akka isaan rukutamanii du'an taasisee jechuudha. Kanaaf jibbinsi kun keessumaa jibbinsi mootummaan uummatarraa qabu aangoo dubbachuu uummata fillafiitiitti yookaan haadhaaf abbaa fillafiitiitti daa'ima isaanii ajjeesisu kuni gara fuulduraatti uummata kana wajjiraan jaalalaan jiraachisaa kan jedhu wal nama gaafachiisa. Kanaaf wal dhabdeen kun yookaan immoo wal gaareffannaan keessumaa qaamota wal waraananii fi mootummaa gidduu jiru haalaan itti jabaata malee wanta araara buusee yookaan immoo wanti walitti dhufeenyaan mootummaa kun keessumaa nagaa argatee waliin uummanni kamii walii galee jiraachuu danda'u jechuudha. Kanaaf wal gaareffannaan akkuma jirtu ta'ee uummanni harka qullaa akkamitti rasaasaan rukutamee ajjeesa adabbii qaba taana yookaan balleesseera taana yookiin yakka hojjeteera taana hin hidhama malee namni akkamitti gadi bahee dhuguma jiila uummanni kun immoo dhuguma amma mucaan kun haatiif abbaan kun haadhaaf abbaa biratti mucaan kun gaafa rukutamee du'u haadhaaf abbaa kun gaafa argan dhuguma garaa guutuutiin mootummaa kana deeggaru yookaan immoo mootummaa kana waliin jedhanii yookaan immoo ameen jedhanii esheedhanii mootummaa kanaaf toleedhanii waliin jiraatu kan jedhu immoo wal nama gaafachiisa. Maaliif jara kana hojii warra gumaadha jechuun ni danda'ama jechuudha. Haadhaaf abbaa fillafiitiitti rukutanii yeroo ajjeesanii jaalalaan jiraachuu yookaan immoo galanii gara fuulduraatti jiraatu kan jedhu kun wal nama gaafachiisa. Kun sobadha waan ta'eef wal dhabdeen ammas qaama wal waraananii iyyuu isaan lamaan gidduu yookaan immoo abaaboo boofi isaan gidduu mootummaa gidduu wal dhabdeen haa jiraatu malee wal dhabdeen kun mootummaa fi uummata gidduuttis daran babal'achaa dhufuunsaa waan hafe hin fakkaatu jechuudha. Kanaaf marka qullaa manaa baasanii ajjeesuun kun gaarummaa hin qabu. Hojjetee seeraan adabamu yookaan seeraan gaafatama malee seera Itoophiyaa keessatti namni yakka hojjetaa hidhamuudha malee haadhaaf abbaa biratti kun akkasitti rukutame haati
jiru jechuudha. Kanaaf dhaadannoo isaan dhaadachaa turan keessumaa jeneraalota irraa kaasee akkasumas warra paartii irraa kaasee qurxummii balleessuuf galaana gogsuu inni jedhan keessumaa inni dhaadannoo isaanii kun egaa baa'oo balleessuuf uummata Oromoo qabuun dirqama isa jedhamu fakkaata. Kanaaf guyyaa har'aa akkuma Oromootti mootummaa Oromiyaa keessatti gaddi guddaan uummata Oromootti fi mootummaa kanarratti gungummiin garaagaraa ka'aati jira jechuudha. Maalumaafuu dhugaansa yoo biyya keenya keessa jiraate namni dhugaa jiru yookaan namni dhugaa biyya bulchu yoo jiraate namni mootummaaf quuqamu yoo jiraate namni dhugaa uummataaf quuqamu yoo jiraate dhuguma mootummaa kana keessa namni garaaf miti namni dhugaaf bulu yoo jiraate nama har'a yakka kana hojjetee seeratti akka dhiyeessu uummanni gaafachaati jira. Nus gama keenyaan waanuma akkasii jenna jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa qophiin kun gommii koo har'aa dargaggeessa ola deemaa waggaa 20 kan hin goone Arsii keessatti waraana mootummaatiin haadha abbaa bira fillafiititti rukutamee irratti ture. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti musi waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii kun gommii biraan hanga walitti deebi'utti immoo qophiilee Horn Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadhaa.